Ashama daawwattoota Oromaan har'allee viidiyoo biraatiin walitti deebinee jira. Piliisuuf eeggadhaa namoonni baay'een gowwooma jira jechuudha. Yeroo ammaa kana eega kalee Pixel Taapiin eebbifame irraa kaase namoonni baay'een liinkii adda addaa namatti erguudhaan asirratti gadhiifame asirratti maallaqa keessan keessaa baafatuu dandeessanii maallaqa keessan asirratti withdraw godhatuu dandeessan kan jedhu jechuudha. Liinkii adda addaa jechuudha baroomsa adda addaa kan gowwoomsuuf namatti ergamu baay'eetu jira jechuudha garuma kamiinu jechuudha. Kanaafuu piliis hanga isiniif dandame irraa of eeggadhaa jechuudha. Because hanga ammatti maallaqatti hin jijjiiramne jechuudha ni eebbifame malee guyyaan kooyina isin walitti qabatan gara maallaqatti jijjiiratanii isin gurguratuu dandeessan jechuudha. Daawwattoota kiyya Juulaay guyyaa 25ti jechuudha. Guyyaa ammas deemu kana guyyaa 5 mojjaatu hafee jechuudha. Kanaafuu obsaan eeggadha hanga Juulaay guyyaa 25ti jechuudha. Akkuma beekamu Juulaayiin irra guyyaa 19 jirra jechuudha. Daawwattoota kiyya guyyaa muraasa tophee guyyaa hafe kana eeggadhaati salphumatti kooyina keessan jechuudha gurguratuu ni dandeessan. Gara maallaqatti jijjiirame gaafii jedhuuf eeyyee jijjiirame namni gurgurate jira kan jedhu hin jiru tokkollee hangamma kan gurgurate hin jiru hundinuu soba malee. Kanaafuu lafaatii keessan kan yeroo dheeraatti lafaatan osoo hin kasaarin jechuudha. Salphumatti gara maallaqatti akka jijjiirrataniif jechuudha. Viidiyoo aan qabadheetiin isiniif dhiyaadha chaanaala kanarratti chaanaala Oromaan irratti waan dhugaa qofa asirratti kan isiniif dhiyeessu jechuudha. Seerayyoon hordoftan hattootarrallee bilisa tahuu dandeessanii jechuudha. Kanaafuu daawwattoota kiyya kabajamoo mee har'a kan isin argisiisu salphumatti jechuudha. Waan koominiitiin isaanii gadi dhiisanillee kamtu dhugaa kamtu soba kan jedhullee isinitti nima gaggabaabse akkasumallee hanga amma kooyiniin walitti qabannee Pixel Taapii irratti walitti qabannee meeqatti gurguramaa jira kan jedhullee jechuudha isinitti himaa jechuudha gabaabseeti mee asumarraa haa kaanu jechuudha. Maaliif gaafii namoota baay'eetu kana ta'e waan ta'eef jechuudha meeqatti gurguramaa jira hanga amma gatiin isaa meeqarra jirti kan jedhu isuma kanan isinitti hima jechuudha gabaabse hanga ammatti waan tokko waan adda bahee doolaara hangana jedhame hin qabu jechuudha. Yeroo takka doolaara duwwaa tuqaa 3 akkasumallee duwwaa tuqaa 2 jedha xiqqoo taa'ee ammallee doolaara duwwaa tuqaa 1 faa jedha jechuudha. Maaliif namoonni baay'eetu jechuudha bitaa jira akkasumallee gurguraa jira. Kanaaf jechuudha bakka gatiin isaa hin murtoofne addaan baane jechuudha. Garuu guyyaa 25 sanuu jechuudha kan jedhanii parsantaa 10 qofa jechuudha kan gurguratuu dandeenyu. Sana booda kan isin gurguratuu dandeessan parsantaa 30 qofa jechuudha. Kuni waan hin jedhee miti jechuudha. Waan koominiitiin Pixel Taapii gadi dhiisee jechuudha maxxansee jechuudha. Ani maxxansa isaaniirraa kan afaan Oromootiin isinitti dubbataa jiru jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaafuu jechuudha salphumatti haala saniin gurguratuu dandeessan. Guyyaa 25 sanuu fakkeenyaaf bakkuma tokkotti fakkeenyaaf kooyinaa as keessatti walitti qabatan kamiyyuu bakka tokkotti gurguratuu waan dandeessan isinitti hin fakkaatin jechuudha. Bakka tokkotti gurguratuu hin dandeessan. Maaliif namoonni bitulleen baay'ee kan gurgurulleen baay'ee. Kanaaf jechuudha parsantaa 10 qofa kan isin gurguratuu dandeessan. San boodan parsantaa 30tti ol hiisinaa jedhanii jechuudha. Sana boodan akkasumatti jechuudha gurguramaa deemaa jechuudha. Namoonni immoo hanga ammatti itti dadhabdanii halkanii guyyaa taaptaap godhuun akkasumallee deelii koomboo guyyaa seentanii fudhatuun itti dadhabdan baga gammaddan isiniin jechuu barbaada. Baga lafaatiin keessan lafatti nafin dhugaa dubbatuuf baay'ee nama gammachiisa. Hanga hammatti jechuudha Pixel Taapiin kun ni eebbifamallee jee namni eegalleen hin jiru. Ani gama kiyyaan kan eegaa ture Hamster Koompaatii fi Taappswaapiin eegaa ture jechuudha kan dafee eebbifamu maallaqatti illee kan jijjiiramu jechuudha. Kanaafuu akkuma jedhamu raaddi tan tuffatantu jibicha dhaal akkuma jedhan waan nu hin eegintu dhufee jechuudha. So kanaaf itti fayyadamaan isiniin jedha ammallee jechuudha waan tokko asirratti impoortaantii kan ta'e kan adda baasee isinitti himuu barbaadu daawwattoota kiyya dhimma daashboordiiti jechuudha. Namoonni baay'eelleen keessan kan nagaafatan isa kana jechuudha. Daashboordii banatuun dirqamaayii akkasumallee namoonni tokko yeroo barsiisan liinkii description box irra isiniif keenye liinkii daashboordiin banatan jedhee achiin nutti himaa. Kanaafuu achiin seennee banatu sun hangam takka paaswordii keenyallee miidhaa irraan ga'a akkasumallee imeela keenyallee miidhaa irraan ga'a kan jettanii nagaafatan ni jirtu jechuudha. Salphumatti jechuudha daawwattoota kiyyaa kuni guutummaan guututtu soba jechuudha. Maaliif daashboordii banattanii banatuu baattanillee rakkoo tokko waan isinirra fiduu fi miidhallee waan isinirra fidu tokko hin qabu jechuudha. Siigalee kanaafuu daashboordii banatuun gaariidha. Garuu waan tokko waan dirqamaa miti. Seerama isaa Pixel Taabii keessatti illee dirqamaa miti. Achi keessatti waan tokko qofa kan isin gargaaruuf daashboordiin taphoota adda addaa fakkeenyaaf amma akkuma beekamu taaptaap godhuun dhaabbatee jira Pixel Taabii irratti jechuudha. Pixel Taabii irratti taaptaabiin dhaabbatee giiftii adda addaa akkasumallee liinkii adda addaa invite hiriyoota keessan gootanii kooyinoota walitti qabatu malee daashboordii yoo banatan garuu daashboordii keessatti tapha adda addaa geemii adda addaatu jira. Geemii san taphatuun akkasumallee kooyinni isin
walitti qabattan gara tookiniitti jijjiiramee maallaqa irra ooluutti maallaqatti jijjiiramuu eegaluutti tapha akkasii san taphattanii maallaqa kooyina walitti qabatu ni dandeessu jechuudha. Siigalee kanaan alaa daashboordii wanni isin fayyadu tokkolleen akka hin jirre jala muraa beeka. Immoo yoo daashboordii banatu barbaadan viidiyoo an kalee dalage san ilaala salphumatti banattan jechuudha. Daashboordii waan tokko waan isin gaafatan qabu iimeela keessaniif paaswordii keessan isin gaafata. Liinkii nama tokkollee isin hin barbaachisu jechuudha. Bilbiluma harkaa keessanii qabdaniin banatu ni dandeessu jechuudha daawwattoota kiyya. Hanga inni qarshiitti jijjiiramee guyyaa inni gurguramuu eegalutti jechuudha waan dirqama isin godhuu qabdan tokko inuu yoo taate jechuudha akkaawuntii mataa keessanii banatu. Fakkeenyaaf kalee kana viidiyoo kalee barsiisa irratti jechuudha ta'uu hin ooltu jedhee achirratti gadhiifamuu hin oolu achirratti gurguramuu hin oolu jedhee kana malaan yookaan yaadaan isiniif kaa'ee OKX dha jechuudha. Garuu innilleen keessumatti dabalamee jira ammallee amma ifaan ifate tarreessanii lafa kaa'anii jiranii jechuudha. Akkaawuntii weebsaayitii sadii immoo akkasirra afur irratti gadi dhiisanii jechuudha. Kana keessaa immoo kan sirriitti isiniif laafuu fi kan isaanillee tokkoffaa irratti filatan jechuudha. Bybit dha jechuudha. Bybit akkamitti akka isin itti banattan jechuudha daawwattoota kiyya viidiyoo bal'inaan guyyaa boruu isiniif hin hojjedha isiniif hin gadhiisa gara galgala irratti jechuudha. Salphumatti jechuudha akkamitti akka isin itti banattan jechuudha. Dirqama akkaawuntii mataa keessanii qabaachuu qabdan jechuudha. Gurguratuuf kooyina dalagattan gurguratanii gara maallaqatti yeroo jijjiirratanillee keessaa baafatuuf dirqama qabaachuu qabdanii jechuudha. Kanaafuu jechuudha daawwattoota kiyya akkamitti akka banattan jechuudha viidiyoo guyyaa boruu obsaan eeggadha achirratti isiniif gadhiisaa jechuudha. Bybit akkamitti akka isin itti banattan isiniin argisiisaa jechuudha daawwattoota kiyya. Mee kanatti aansee jechuudha daawwattoota kiyya kooyinni nu Pixel Tap irratti walitti qabannee kooyinni tokko doolaara meeqatti gurguramaa jira kan jedhu isin argisiisaa jechuudha. Fakkeenya weebsaayitoota isaan irratti gadhiisan keessaa Bybit keessatti jechuudha haala kanaan jira jechuudha. Kun hanga ammaa jechuudha gatiin isaa hin murtoofne gatiin ta'e jechuudha. Haaluma isin argitan kanaan jechuudha yeroo fedhe jechuudha duwwaa tuqaa duwwaa lama jedha akkasumallee yoo fedhe duwwaa tuqaa duwwaa sadii jedha akkasumatti gadi bu'aa ol ka'aa gadi bu'aa deemaa jechuudha. Sababnis namoonni baay'eetu bitaa jira akkasumallee namoota baay'eetu gurguraa jira jechuudha. Kanaaf jechuudha kan akkana ta'uu fi gatiin ni argaggaa akkasumallee kana jedhamee lafanii kaa'ama jechuudha. Hanga ammatti immoo kana jedhamee waan tokko wanni lafa kaa'ame hin jiru adda wanni baay'een hin jiru. Namoonni baay'een jechuudha nama gowwoomsuuf jedhanii akkasumallee akka namni gara isaanii deebi'uuf jedhanii doolaara ganatti gurguramaa jira doolaara ganatti gurguramaa jira karaa kanaan keessaa baafatuu dandeessanii akka kanatti withdraw godhachuu dandeessanii jedhanii namoonni barsannan arga jechuudha. Kanaafuu keessaafuu olola gara tiktaakiin deemu karaa afaan amaariffaa fa'aan jechuudha ijoollee baay'eetu dabarsaa jira jechuudha waan kana irraa of eegaa olola akkasirraa jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaafuu jechuudha haala isin iskiriin irratti argitan kanaan amma haala kanaan qannasaa ol ka'aa gannasaa deemaa jechuudha. Kanaafuu ni argaggaa akkasumallee gatiin isaa kana jedhamee lafanii kaa'ama. Hanga ammatti gatiin isaa kana jedhamee waan lafa kaa'ame tokkolleen hin jiru jechuudha. Namoonni gatiin isaa lafa kaayyame qarshiin isaa hanganatti gurgurama kooyinni tokko hanganatti gurgurame jedhu tokko yoo jiraate anatti fidaa jechuudha naaf isaa wal gaafata. Kanaaf anilleen gurguratu barbaada bakka namni sun itti arge waan ta'eef nama sanatti fidaa jedhaa jira jechuudha waan biraatiif miti. Kanaaf daawwattoota kiyya haala kanaan ilaaltanii adda baafachuu ni dandeessu jechuudha. Yaa inni qarshiitti jijjiiramu namoota adda addaa gaafatuuf hin cinqamin daawwattoota kiyya Pixel Tap keessan keessa seenaa salphumatti ilaaluu dandeessan. Kun asirratti inni isiniif kaa'ee jira. Fakkeenyaaf duraan kana nuuf hin finne jechuudha. Kanarratti kun bakka nan xiyyaan isin argisu kana kileem iddoo jettu tanarratti inni cuqaastu jechuudha. Guyyaa inni gara maallaqatti jijjiiramuu fi jechuudha daawwattoota kiyya kunoo innu karaa toonii keenya keessa inni akka ilaalu nu gaafata kileem iddoo jettu kanarra cuqaastanii jechuudha. Sa'aan meeqa fi guyyaa meeqa akka hafte hundaayyuu asirratti ilaaltanii adda baafachuu dandeessanii jechuudha. Nama tokko gaafatuun isin hin barbaachisu jechuudha. Sana boodaan haala kanaan isiniif dhufa jechuudha daawwattoota kiyya. Yeroo haala kanaan isinii dhufe kan gadii kanarratti next step bakka jedhu kanarratti cuqaastanii gara fuulduraa deemtu jechuudha. Step itti aanu hordofaa nuun jedha jechuudha. Next step kanarratti ni cuqaastu jechuudha. Sana booda jechuudha step itti aanu qabatee isinii dhufa jechuudha. Sana booda haala kanaan isiniif dhufa jechuudha. Amma waan hunda as keessatti argachuu dandeessan kunoo guyyaa kam maallaqatti akka jijjiiramu maal waan hundaa kun asirratti dubbiftanii adda baafachuu ni dandeessanii jechuudha. Claim your reward bakka jedhu kana irra jalatti dubbistanii adda baafachuu ni dandeessanii jechuudha. Amma gara maallaqatti jijjiiramuuf sa'a 141tu nuuf hafe jechuudha daawwattoota kiyya haala isin asirratti argitan kanaan sa'a 141 tana gara guyyaatti isintu kaalkulee godhatee guyyaa meeqa akka hafe beekuu ni dandeessanii jechuudha. Salphumatti ragaan kana caala hin jiru gaa kuni gaa amma kan Pixel Tapin ofii isaatiin
gadhiise jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaafuu haala kanaan jechuudha ragaa qabatamaa akka kana hordofuu qabdanii jechuudha daawwattoota kiyya. Ifa isinii maamiltoota Oroomaan. Yoo ifa isiniif ta'uu baate sanduuqa komentii jalatti naaf barreessaa. Barnoonni irra isiniif qabadhee dhufelleen jalqabaa kaafnee kan hangammatti waliin ilaalaa turre kana akka isin gammachiisuuf akka warra barattanillee abdii guutuun qaba. Marree isinillee viidiyoo kana ilaaltanii eega xumurtanii chaanaala dhugaa qofarratti hojjetu chaanaala Oroomaaniif namoonni hangammatti haaraa taatan subscribe godhaa. Miseensa maatii keenyatti dabalamuu hin dagatina. Akkasumallee guyyaa qabiyyeen nu gadhiifnuu fi isaatiin akka isin dhaqqabuuf mallattoo notifiikeeshinii kaa'achuu keessan check godhachuu hin dagatina. Viidiyoon keenya yoo isinitti tole please like godhuu hin dagatina. Baasii isin gaafatu akkasumallee hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatinaan isin jedha. Barnoonni irra isiniif qabadhee dhufe asumarratti kan xumuramu ta'a. Barnoota itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.